Nagaan isiniif haa ta'u jechaati baay'een keessan ati maalumaaf charchii hin deemtu jettanii na komattanii turtanii anillee charchii hafuudhaaf fedhiin qabu deemu baay'ee tokko nan jaalladha. Oroon ala jirullee hawaan ture amma toon biyya keessa jiru akkamiin nafa kan jedhu ofitti aaroo ofitti mufadhullee sababoota tokko tokkoon torbee lama walitti aansee hafeen ture arramuu fataa zanaa jennee abbaa warraa wajjin charchii ollee charchii keenya deemnee waaqeffachaati ollee galata waaqaa isa duratti ganama ka'uudhaan abbaa warraa hafuun qabdu jedhee ganama keega kunoo haala margaa jirtan kanaatiin hojii tokko qabanne wanti inni na gargaare kunoo bakka kanatti inni qursi hojjechuudhaaf kunoo gaas kanatti akkuma argaa jirtanii wantoota inni qopheeffatee kukkutaatii jiru. Viidiyoo keenya laayikii gochuun jalqaba hundi keessan warri nu jaallattanii nu jajjabeessuutii qabdaanii nu jajjabeessaa sinin jenna warri haaraa taatan sabskiraayib gochuutiin gara maatii keenyaatti dabalamaa sinin jenna. Kunoo bakka kanatti shunkurtii kukkutee sitti naqatee kunoo bakka kanatti timaatimii qaxaqaxachaa jira. Kun egaa akka nutti hin barfanne ati egaa dubartoonni kun immoo dafnee manaan baanu ati daftee manaan baatu nutti barfachiista kan jedhu yaada tokko nutti dudubbachuutti jira. Ani immoo bakka kanatti ganama ka'ee biddeen tolchuun qaban ture kunoo bakka kanatti biddeen koo tolfachaatiin jira jechuudha. Amma kana cheerchii deemuudhaaf baay'ee ariifachaa jira. Inni mana keessaatii qursi hojjechaa ani immoo kanatti zanaafataa jecha riilaaksii gochaatiin biddeen koo tolfachaatii jira jechuudha. Kuni ganama sa'aatii tokko amma bakki kanatti sa'aatii lama karra haga sadiitti mana baanee deemuu qabna maaliifi charchiinis ganama deeman gaariidha akkasuma bakkisiin qabama tajaajilli dhabuu dandeenya waan ta'eef ani asiiti inni immoo mana keessaa jechuudha. Bakki nama jiru kun kushiinaa isa alaati baay'ee kushiinaan keenya irraa baay'ee tokko bareeda bakki eeleen jiru jechuudha. Manuma jireenya caalaatti iyyuu bareedatee namni ilaalaati faradaa kun akka kanaatti zanaafataa jecha biddeen koo tolchaa jira. Inni immoo mana keessaa gaa qursi hojjechaa isarnillee waan hojjetu ni ilaaltani. Bakka kanatti eelee kana akkamittiin akka ho'istu nutti mimee maaloo kan jettanillee jirtu isa kanallee isinitti ni moroo biraa biddeen baay'ee bareeda. Kunoo as kanatti immoo abbaa warraa kunoo akkasittiin qulleetii isaanii hojjetachaa jiru. Biddeen kan qursiif ta'u manaa qabna turre garuu immoo misaadhaaf nu barbaachisadheen ganama kee kushiinaa seenee kushiinaa tokko seenee jira jechuudha. As kanatti kunoo biddeen isa duraan qorraan mana jiru firfiriidhaaf haala kanaan kukkutatee viidiyoo situu dubbachuu waraabuu qabedheen ture isirakkii rakkoo miti yeroo bira. Faamilii kebeekuuf shaalii warra na jajjabeessitan warra na gorsitan koomentii gaggaarii barreessitanii innillee baay'ee tokko sin ajaa'ibsiifata gaa fuulduratti inuma isinii dhufa. Kunoo bakka kanaa firfirii harka hojjetee xumuratee boodaas kanatti immoo shaayiin ni barbaachisa. Amma sadii taanee jira sarpiraayizii adda ta'e tokkollee isiniif kan qaba jechuudha. Yeroo viidiyoo waraabuu dhabee sa'aatiin dafiitu nama jalaa deema biyya kanatti jechuudha. Maaliifi yeroo hojiitti biizii taatan bakka sammuun keessanillee hin cannaqamu sa'aatii yeroo ganama bari'uu yeroo halkanaa'uu yeroo maal ta'u hin beekamu jechuudha. Kanaafuu egaa mana arganneetu jirra galata waaqayyoo baay'ee gammannee nutti tolee jira. Isa kanallee isiniifan fida jechuudha. Kunoo bakka kanatti qursii keenya hojjetee xumuree as kanatti as baasee shaayii nuufi hiraayira. Ani immoo ganama kee amma charchii deemnutti suuqillee baneetiin jira. Namni suuqii keessa jiru immoo jira gaa kunoo mucayyoo kana arganneetu jira jechuudha. Mucayyoon kuni ana daadaa isheeti. Isa kana yeroo biraan isinii himaa jechuudha. Walumaa gala isaattuu warri sarraateenyaa si barbaachise maalii jettanii otoo wanti tokko isiniif hin galii warri zimmettanii afaan keessan bantan mi'a of eeggannoo godhaame waanuma dubbattan hin beektanii warra hiikaa jireenyaa hin beeknedha. Isinii galee warri jireenya akkam akka ta'e akkamitti akka jiraatan akkamitti akka bulan akkamitti akka oolan hin beekne warra alaa bakka sa'aanuu hin beekamu ta'e warra akkasiiti warri koomentii sarraateenyaa si barbaachise minaamin abbaan sana barbaachise jennaan hin danda'a. Miira keessa mucayyoo bareedduu qimamii taatee kana argadheetii jira jechuudha. Guyyaa kaleessaatii kaleessaa olumaan koo hamboo ture hamboon oolee kaleessa sakkina viidiyoo biraatiin isinii fidaa. Kunoo bakka kanatti qursii keenya nyaachaa abbaan warraa gurshaa jecha yeroo darbee ati maaliif hin gorsitu naan jettanii turtanii ofiiyyuu of gorshuu hin dandeenya nanna gorshuu miti inni tuffata fakkaata annama gorshuus hin beeku fuulduratti garuu naan bara. Anna akka kanaatti qursii keenya haasaa kulfaa fataasanaa jecha shaayinillee baay'ee midhaa qursiinillee warri dhiirotaan hojjetan malee yeroo hojjetan baay'ee tokko midhaa. Unqulaalee sadii manuu affeelee kaagas tokko nyaadhaa nuun jedhe unqulaaleen tokkoon shaamanu biratti birrii 21 inni macarrashaa 21 anillee gurguruutti hin jira jechuudha.
yaa'u namni gaafatee man dhabeedha malee sumaan biteen sumaan deebisaatee jira. Garuu immoo suuqii haaraa yeroo ta'u namni waan tokko gaafatee yeroo dhabu borullee sammuu isaa keessatti sumatu hin jiru duuba deebi'a waan ta'eef yaa'u kostoomeroo kan maamilu morachuudhaaf sumaan bitee sumaan deebisaatee jira. Kun akkasittiin qursi keenya nyaachaa maal jecha kuni amma ariitiin keenya eessadha gara cherchii deemuufi jechuudha. Cherchii deemuuf ariifachaa jirra. Innis immoo amma kushiinaatii baatee biddeen tolchitee as deebitee qursi hojjetu maal hojjetuutti hin barbaada. Ani qursi hojjechuun qabaati immoo sana dafii xumurii jedhee caammaallee galgala satu nuumicee bulche. Kana jechuun egaa daftee manaan baatu naan jedha komiin irraa qabu warri dubartoota dafnee manaan baanuun kun eessattuu beekamaadha. Bilis viidiyoo keenya laayikii godha. Baay'een keessan ilaaltaniitu mayyaatu akkasuma sabiskiraayibiin illee deemaa hin jiru sabiskiraayibii godha. Akkasuma immoo abbaa warraa kee irratti piraankii hojjetiin jireenyi bara kanaa piraankii ta'ee dhumeera kan jettaan abbaa warraa kee fidii hin fidiin kan jettaan namni kamuu yaada garaagaraati kan inni kennu waan ta'eef ani keessaa akkuma keessa yaada tokko hin qabaannes tarii piraankii irratti hojjechuu dhiisuus danda'a fiduus dhiisuus danda'a. Inni egaa baay'ee sin jaallata baay'ee sin kabaja yaada sinnaaf qoddan irraan kan ka'e akkasuma nama miidiyaa sodaatus miti viidiyoo hin hojjetiin nama naan jedhus miti yaada inni irratti na falleessu tokko hin jiru jechuudha. Baay'ee na jajjabeessa na duuba jiraachuun alatti yaada addaa hin qabu inni akkuma argitan kanadha. Isin immoo ilaaltanii murteessuu dandeessu kan keessanii xiqqoo intinaa waan qabdaniif warri yaada gaggaarii qabdaniif kanan ibsuuti barbaadu. Akkasumallee waa'ee manaa, waa'ee jiruuf jireenyaa, waa'ee wal baruu akkamitti akka wal baarree akkamitti akka walitti dhufnee jalqabni keenya dhuman keenya maal akka ta'e tokko yaadanan isinii kaasee hin jiru. Ganaa fuulduratti isinitti himuu danda'a. Otoo seenaa namaa hin beekne immoo warri zimmi jettanii abbaan manaa kee mana keetti galchitee sargii dafii godhadhu kan isheen danfaa kan namaa sochoostedha. Namni akkasii waa'ee mataasaa otoo hin beekin waa'ee nama odeessuu akkamitti danda'a sijammar. Dubartii taatee akkamitti dhiira ofitti galchite jettee siif qaaniidha kun dubartiirraan eegamu. Gorsa obbolummaa kan jettullee kun gorsa wanti keessa jiru hin jiru jechuudha. Namni otoo hin argin wayi badii tokko gaarmoo garummaa namarratti argee yaada namaaf kenna. Zimbiloota waa'ee namaan beekii jiran otoo hin argin otoo hin again koomentii namaa kennuun hin barbaachisu. Isa kana fuulduratti walumaan isinii deebisnaa jechuudha. Kunoo bakka kanatti haala hundumaa xumurree nyaanni dhumni mana baanii amma bakka kana caammaa naasirreessaadha. Galgalas caammaa kana miicee kan buleessuma. Caammaa kana kaleessallee godhadhee hamba deemeen ture warri itti ta'eera kan beektu warra biyya keenya. Galgala kan miicee buleessuma ammas immoo lukatti naadiraa jira. Amma kana isa qophaa'aa jirra cherchii deemuudhaafi. Waaqayyo keenya galateeffachuutii deemnaa cherchii deemuu baay'ee tokko nan jaalladha hafuu hin barbaadu. Yeroon biyya namaa jirullee baay'ee tokko nan hawwa. Yoo manachi gaa yoo mana argaa yoo man qaqqabadha kan jedhu garuu immoo nama waan taaneef haala tokkotu namni janneefin sababoota kana kanaaf torbee lama walitti aansiyaa fi achirratti isinis immoo yaadanaaf kennitanii baay'ee na gorsaa turtanii cherchii hafuun qabdu. Guyyaan kun guyyaa hojii miti guyyaatti waaqeffatanii naan jettanii bakka kanatti suuqii banee ture deebisee cufe inni immoo qollofutti jiraachuudhaan deemna waan ta'eef kunuti haaluma argaa jirtan kanaatiin gara cherchii keenyaatti deemaa jirra. Nuti mana baanee daqiiqaa lamayyuun goototenna ispaaltiitti baana sabooda bajaajii keenya qabannaa achitti immoo bajaajiin immoo cherchii fillafiititti nu buusti. Akkasittiin waaqa keenya galateeffachaatii oollee guyyaan keenya ganamarraa kaasee aga kana baay'eetu ture garuu immoo viidiyoo dafee waraabuun egaa yeroo tokko namaa hin mijatu waan ta'eef kana fakkaataa jechuudha waa'ee cherchii irratti. Egaa anis immoo baay'ee tokkon jaalladha. Biyya namaa ta'e baay'ee nawwa baay'een eebodha waggaa miidhan cherchii irraa citee hafe garuu waaqayyo haala hundumaa keessatti na gargaaree guyyaa gana akkan qaqqabadhu gara mana isaatti akkan deebi'ee fayyaa nagaa kootiin na galchee yeroo kana guyyaa kana naaf kennee jira. Galatoomu jecha yaada keessaniif galatooma irra deebii baay'een keessan jalqaba keessan akkam ture akkamitti wal bartanii manni kan keeti isatu dhufe achitti galii kan jettan manni kan saatirri baay'ee isaa gadi fageenya yeroo biraa isiniif ibsina. Abbaa warraa koo jechuun nama qaalii nama gaariidha. Otoo jalqaba keenya seenaa keenya otoo simbiraan qaqqabsiisne akkamittiin akka wal barre akkamitti akka wal faana turre akkamitti akka jireenya waliin jalqabne dhugaa ittaniin amantanii akkamitti akka bara kana keessa tarii gaarummaa ta'ee seenaan keenya tarii immoo waan badaa ta'e kun akkamitti akkas ta'a kunis jira waan nama jechisiisudha.
galata waaqayyoo ta'u as keessatti waaqayyo baay'ee nu gargaaree dhuma keenya bareechaa nu milkeessee jira. Kanaafuu otoo waa'ee keenya hin beekin koomentii badaa akka nuuf hin kennine gorsa obbolummaan jedhamu yaadni akkasii waan ta'eefu kana fakkaataa kunoo bakka kana geenye. Guys, jidduutti sagalee naan kukkutaa jechuudha. Suuqii keessa jira waan ta'eef gabaa nagadaan jira. As kanatti kunoo bajaajii keenya qabannee let's go gara churchii keenya gara mana waaqayyootti. Kunniitu jirra olumaan keenya kana fakkaataa. Warri nu jaallattanii viidiyoo keenya laayikii sheerii gochuun asxaabas taatee keessan koomentii jalatti nu qooda. Mucattiin kunoo mucattii baay'ee bareedduu qimamii taateedha. Kuni fira kooti malee orma miti. Isa kanas immoo viidiyoo biraatiin isiniif hojjedha. Agasitti bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'a. Amma kana cherchii filafiitii geenye kun akkuma argitanii egaa uummanni qaqqabatee kan daa'ima sarka qabatee laaxxeenis dabalenis akkasitti gara mana waaqayyootti yaa'atee jira. Carraa kana yooman argadhaa yooman achi gaa sunuu otoo biyya keessa jirtanii cherchii deemuu dhiistu warri jettanii deemuu dhiisuun egaa ilmaan isiniin jedhee kan kanarraa